Asamaari kafuuni akkam jirtu oduu ganama kanaa simbiraan keenya oduu faana kasfaana turu an qaxalee keessaniiftudha. Fiigicha guddaa magaalaa Boqojjii bara 2025 ispoonsara jalqabaa fi michuu teeknooloojii Afrikaa irraa adda duree ta'e waggoota 131f bu'aawwan teeknooloojii Teeleekoom haaraa biyya keenyaaf gumaachaa kan jiru dhaabbata beekamaa Itiyoo Teleekoomidha. Fiigicha kiiloomeetira bara 2000 fi fiigicha kiiloomeetira 12 Boqojjiitti fiigameen atileet Masarat Aafaa fi Suyyum Dirribaan fiigicha kiiloomeetira 12 Itoophiyaa habarruu arfaffaa har'a magaalaa Boqojjiitti fiigameen atileet Masarat Aafaa fi Suyyum Dirribaa injifataniiru. Ministeera Turizimii Salamaawit Kaasaa fi hooggantoonni mootummaa olaanoon biroo saganticha irratti argamaniiru. Dorgommichi ministeera Turizimii fi fiigicha guddaa Itoophiyaan kan qindaa'e ta'uun ibsameera. Dorgommiin dhiirotaan atileet Suyyum Dirribaa tokkoffaa, Amaan Qaaqii lammaffaa akkasumas Nagaasaa Daqqabaa sadaffaan xumuraniiru. Shamarraniin atileet Masarat Aafaa tokkoffaa, Dirribee Tacaalii fi Warqee Abajaan sadarkaa lammaffaa fi sadaffaa bahuun xumuraniiru. Oduu wayitawaa bifa kanaa qabadhee akkasiniin dhiyaadhuuf tiiktookii koo fooloo, laayik, riipoost gochuun na bukkee dhaabadhaa jechuun hawwii koodha. Akkasumas yuutuubii koo immoo sabiskiraayib gochuun maatii keenya ta'aa jechuun hawwii koo yeroo hundumaati. Oduu faana kan sifaana ture an qaxalee keessaniif tudhaa jalqabarraa kaastanii hamma ammaatii waan na dhaggeeffataniif kabaji keessan guddaadha. Horaa bulaa deebanaa.